Gaachanni sabaa woboon zoonii lixaa aanaa diiggaa fi aanaa manasiibuu bakkeewwan sadiitti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo milkii argachuu beeksise. Godina Harargee lixaa aanaa Meeyisoo keessatti humni addaa naannoo Somaalee indoomina murna maafiyaa bilchiginnaa PPT weerara babal'ifannaa lafaaf dhukaasa hawaasa nagaa irratti bananiin miidhaan qabeenyaa fi lubbuu namaa dabruu himan. Iiraanii fi USA marii Doohaatti ta'an xumuranii jiraachuu fi kan itti aanu sirna awwaalcha hoogganaa olaanaa Iiraan booda itti fufaa jedhame. Adoolessa 2026 Ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Gaachanni sabaa woboon zoonii lixaa aanaa diiggaa fi aanaa manasiibuu bakkeewwan sadiitti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo milkii argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Abdiin sabaa woboon zoonii lixaa aanaa diiggaa keessatti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Reefii gaachanni sabaa woboon zoonii lixaa Cibran Imaanaa Jaalmoo Itufaa Adoolessa 2 bara 2026 godina Bahaa Wallaggaa aanaa Diggaa iddoo Gilisharii jedhamtutti tarkaanfii cimaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Korommiiwwan sabaa Cibran Imaanaa Jaalmoo Itufaa daandii guddicha lixa Oromiyaa geessu irratti hattee hidhee tarkaanfii fudhate kanaan loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP tokko ajjeesee kaan madoo taasisuun rasaataan waadee of duuba deebisuun injifannoo argateera. Abdii fi gaachanni sabaa woboon ittuma fufuun aanaa manasiibuu bakkeewwan sadiitti tarkaanfii ilaalessaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Reefii gaachanni sabaa woboon zoonii lixaa Adoolessa 2 bara 2026 godina lixa Wallaggaa aanaa manasiibuu bulchiinsa magaalaa Mandii keessatti barii barraaqaan tarkaanfii cimaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo milkii argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Ittuma fufuunis woboon ganda guyyoo Xaayibaa daandii gurraachaa irratti konkolaataa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP 2 haleelee injifannoo argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibseera. Bifuma wal fakkaatuun woboon zoonii lixaa mooraa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP ganda Garsaa Walgaa keessatti argamtu irratti tarkaanfii cimaa fudhachuun waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hedduu ajjeese hedduu madeessuun kophiilee waraanaa hedduu dugda diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Godina Harargee lixaa aanaa Meeyisoo keessatti humni addaa naannoo Somaalee indoomina murna maafiyaa bilchiginnaa PPT weerara babal'ifannaa lafaaf dhukaasa hawaasa nagaa irratti bananiin miidhaan qabeenyaa fi lubbuu namaa dabruu himan. Bal'ina oduutiif Jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Harargee lixaa aanaa Mi'eessoo keessatti guyyaa kaleessaa Adoolessa 2026 ganama sa'aatii 5 irraa eegalee lolli jabaan loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaan deeggarame humna addaa Somaaleen baname namoonni hedduu wareegamuu qeerraa buqqa'uu manneen gubachuu fi lolli jabaan cimee itti fufee jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbisan akka jedhanitti walitti bu'iinsi kun kaleessa ganamaa eegalee bakka hedduutti babal'achuun sodaa nageenyaa fi qe'ee fi qabeenyarraa godaanuunis qaqqabeera jechuun miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Jiraataan maqaan isaa akka hin ibsamne gaafachuun yaada miidiyaa walabummaa Oromiyaaf kenne akka jedhutti humni addaa naannoo Somaalee meeshaalee hidhannoo ulfaataa fayyadamuun haleellaa bananiin namoonni kan ajjeefaman yoo ta'u gama mootummaa bilchiginnaa Oromiyaarraa qaamni uummataaf birmate akka hin jirre himuun lolli jabaatee itti fufee akka jiru himam. Walitti bu'iinsi mootummaa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduu yeroo adda addaatti uumamee lammiileen hedduun lubbuu isaanii dhabuu qe'ee isaaniirraa buqqa'uu fi qabeenya isaanii dhabaa kan jiran bu'aa siyaasaaf murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP itti gargaaramuun uummanni nagaa gatii kafalaa jiram. Irra deddeebiidhaan lola hidhattoonni Somaalee geggeessaa turanii fi ammas itti jiraniin hedduu akka miidhaman kan himan jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise tokko
deeggarsa murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP itti yaadamee shira dalagamee fi uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun kan qindaa'e ta'uu ifoomsaniiru. Iiraanii fi USA marii Doohaatti ta'an xumuranii jiraachuu fi kan itti aanu sirna awwaalcha hoogganaa olaanaa Iiraan booda itti fufaa jedhame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. USA fi Iraan marii Qatar Doohaatti geggeessaa turan xumuraniiru. Garuu wanti nageenya waaraa irra ga'uu akeeku hin jiru jedhame. Marii ergamtoonni USA fi kanneen akka soddaa pirezidaantii Doonaald Tiraamp, Jared Kushnerii fi Steve Witkoff Doohaatti guyyoota lamaaf geggeessan kanarratti aangaa'onni Iraan kallattiin akka hin hirmaanne ibsanii turan. Maddeen dhimma marii USA fi Iraan kanarratti dhiyaatan dhimmi hulaa Hormuzii fi qabeenya Iraan gadhiisuu qabxiiwwan ijoo turan jedhan. Dhimmoonni kunneen wayita torbee lama dura walii galteen wal hubannoo mallattaa'uu dhimmoota dursi kennamuu fi qabu akka ta'an walii galameera. Ministeerri dhimma alaa Qatar mariin Dohaa kun xumuramuu ibsuun mariin itti aanu ammoo sirni awwaalcha hoogganaa olaanaa duraanii Iraan Ayatollah Ali Khamenei adoolessa 9 raawwatee booda itti fufa jedhame. Dubbi himaan ministirichaa mariin Dohaa bu'aa abdachiisaa argamsiisuu ibsuun waltajjiin kun walii galtee waxabajjee darbe akka dhukaasi dhaabbatu taasise hordofee mariin Siwiizerlaandi kan irratti gabbatee ture jechuun Tiwiitar irratti barreesse. Pirezidaantiin Tiraamp gamasaan dhimma sagantaa nukleeraa Iraan geggeessuu irratti mariin geggeeffame abdachiisaa ture jedhe. Garuu maddeen marii kanarratti dhiyaatan dhimmi nukleeraa marii tekniikaa kanarratti hin kaaneyyuuti jedhan. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.